leenci inni fayyaa qabdu galatooma kabajamtoota warroota argamtan abbootii gadaa keessummoota warra calaa kan dhaabantan abaa'oo kan abbaan kiyya itti hidhamee itti tumamee biyyaatti baqanne jiraattota dargaggoota qeerroof qarree hincinni jiraatan ani dhugaa isinitti mee jedhee asii dhufuu fi baay'ee hin gammada. Bareentuun gaafadhee asin dhufee jedhee baadiyyaa Oromiyaa keessa magaalaa xixiqqoo keessa yoon deemee jedhu nan gammadaa maayoo jettan jiruu kiyya inni guddaa biyya alattan dabarsee jedhee haa ta'u malee qalbiin ta'uu gaafuma tokkollee asirraa fagaattee hin beektu yennaa masaraa mootummaa mana Ameerikaa keessattis dubbadhu bakkeen ani yaadadhee baadiyyaa Oromiyaa yeroo duutisii simbiraa gattaatee gabrummaan waggaarraa abbaa akaakayyuuf abaabayyuurraa nutti tarte kanaafuu yeroo hiyya hunda kanarratti fixee jedhe qabsoo hin dhageessisu qabsoo baay'ee keessa dabarsinee haa ta'u ammoo ammallee qabsoo gabaabduutu nu afootti jira. Dhaamsi kiyya inni guddaan kan Oromoon beekuu qabu akka ilaalcha kiyyaatti kalees hardhas borus eenyuun hin cabsinee ofii wal cabsinee kana beenyee rakkoo keenya halagaa laaluu ala laaluu otoo hin ta'in of gaafannee of beennee maaliif bara maraa gabrummaaf boonnaa saba bicuu saba xiqqoo dhugaa isin jee maaliif karaan keenya akkanatti hammaata maaliif namni keenyaan guddannee hiyyummaan bara bararraa nutti hammaattee baqannee jenna hin ta'uu ka jettanii filannoon dhufutti jira qabsoo guddaa abbaan keessan akaakayyuun keessan akkuma kiyya kan godhe amma murtiin isin keessa jirti keessattuu shamarraniif dhugaan isin jedha ani akka shamaratti yoo yaanni keessan teettanii dhiirri qofti haa godhettanii ka yaaddan taate jijjiiramni isiniin dhufu jijjiirama ammoo samiirraa yookiin ardiirraa ol bahaa osoo hin ta'in isin keessaa bahaa ka isin bulchuu ka isiniif tolu ka hin cinniif tolu isintu beeka yoo nama biraa teettanii ka laaltan taate karaan kun haa dalagamu finfinneerraa namni tokko isiniif yaada wayettan seenaan biyya alaarraa isiniif yaadatan sun dogongora kanaafuu rakkoo keessan barumsa keessan jiruuf jireenya keessan isintu murteessa filannoo dhufu jiru kanarratti dhugumana isin jaa yoo filannoo kanarratti Oromoof gargar hin baane taate dhimmi Oromoo amma booda anaaf dubbatamuu qabu jedha tumta dhumaati kanaafuu dargaggoo warra umrii 18 ol jirtan kana dhukkubsattanii dhibaattanii rakkattanii dhibaattanii ollaa keessan haadha manaa keessan obboleetti keessan filannoo kanarraa akka nafne dhaaba abaa'oo dhaaba jaalattan nutis kan irratti guddanne yoo isiniif taate yoo jabaa keessan qaba taate yoo nama quuqqama cinniirraa qaba taate yoo itti himantanii filuu qabdan amma booda diinni nu bulchee manatti gallee ciisnee eega dabre booda dutuun hin taatu dhaamsi kiyya kanumaa galatoomaa isiniin jedha.